dhugaa rabbii har'a baay'ee na kaffa'ee jira waa'ee viidiyoo kana guyyaa guutuu yaadaa olee sammuun kiyya baay'ee na dhukkube viidiyoo kana gadi buustee natti argitee sarraatanyoonni Itoophiyaa akkam akka ta'an quufa keessa na argiteer taanaan jette ati nuyiif nama gaarii ta'uun kee hundumtuu gaariidha jechuu miti sababa kanaatiif kan biyya addaa karaa keessatti dhumaa jiran kan biyya addaa karaa keessatti ajjeesaa jiran sababa sarreebanii fi kanaafidha kan abbaa kiyyaaf duratti iyyuu sarraatanyaa Itoophiyaa fiduu fi dinne naan jette dhugaa rabbii sababa isin nama ajjeeftaniif sababa isin nama reebdaniif sababa isin kabaja hojii keessaniif hin qabneef fiduu dhiifne abbaa kiyyaaf duratti kan fidaa turre kanaaf abbaa kiyyaaf Filiippiinii fidaa turre zeegan biyya biraa akka keessan miti sin quufodha jette dhugaa rabbii kan waaqayyo sodaatu keessa yoo argame malee Itoophiyaa jechuun akka kanadha naan jettee viidiyoo natti ergite indi warri nagaa qabnu hojjetannee jiraachuu hin dandeenye ko sababa warra maraatota akka kanaa warra sammuun keessaa darbeechuudha xoshii iyyaaduu sammuun kee akkamittiin biyyaa ba'i maaliifin biyyaa ba'i maal hojjechuufin biyyaa ba'i jettee yaaddarta mana shii keessa jirta malee mana keen dhufne ko mana shii keessa dhaqxee mana shii mirga shii kabajuu fi qabda malee mataa shii keessa qubsaatee jiraachisuu hin qabdu bashitaan si'aadha insha Allah osoo arganii si daffa'anii kan akka keetii kanaaf dhugaa birriyyuu walitti si buufnee reenfa keetuun gallu reenfa kee guban warra akka kana goota reenfa keessan gubuudha jechuudha biyya rabaa keessatti jireenya dhabne ko isin jireenya dhabne gaafa rakkattan jennee sagalee isiniif taanu hamaa keessantu nutti dhufa jechuudha siniif jecha miskiinni jiraachuu hin dandeenye warreen akka kana gootan siniif jecha rakkataan jiraachuu hin dandeenye jechuudha mindaatti argatta bar mindaatti argatta hojjattee hojii kana warreen ishii jala yaatanii aizosh miskiina keenya aizosh sii darba jaartiin mana keenyaa tokkos akkatti na gubde anillee daa'iman eegana gubde harabannaatish yoo si gube mana jijjiirrachuudha malee reebi kan jedhu eessatti siif barreeffame seera isa kam irratti keeyyata isa kam irratti reebi jedhee siif barreeffame mindaatti argatta bar jaalatteet hojjatte bar ijoolleen keenya rakkinni keessan mirgaaf dirqama keessan adda baaftanii hin beektan mirgaa fi dirqama keessan adda baasatii beekaa sammuu keessan hojjechiisa Garabbi jireenya namatti hadheessiti warra akka kana. Isa dhugaa waaqayyo waaqa jiraataa jaarsi dhukkubsataan mana kana yeroo turetti amma mana yaalaa jira. Adda mana yaalaa galee waggaa tokko ol darbeera. Dhukkubsatee mana yaalaa adda garee. Yeroo inni jirutti bishaan yeroo mucayyoon Filiippiinii kennituuf wajjin waan hojjannuuf hojii hunda wal gargaarree waan hojjannuuf bishaan inni dhugu yeroo ishiin kennituufitti yaa rabbi boru maaltu narra gaa jedhee waan iyyaatuuf bishaan sun iyyuu fe'ee waan ajjeesu natti fakkaata. Yeroo midhaan nyaatu midhaan sana iyyuu waan fe'ee ajjeesu natti fakkaata. Gara fuulduraatti maaltu narra gaa jedhee waan iyyaaduuf ittaan sudhaan itti gaafatamummaan koo mindaa kiyya qofa osoo hin taane lubbuu kooti jechuudha. Akkasitti yaadate hojjedha. Warreen shintibeetii dhiqxanis yoo ta'e, warreen nyaata hojjettanis yoo ta'e itti gaafatamummaa fudhattee bakka sana teesse yaadi. Akka barbaadde hojjettee akka barbaadde bacabbacee geessitee itti kennuu qofa osoo hin taane gaafa guyyaan 30 ga'e mindaa koo jettee afaan kee banuu qofa osoo hin taane itti gaafatamummaan kee hojii sanarratti maal akka ta'e beekuun dirqama keessanidha jechuudha. Hojii kamirrattu itti gaafatamummaa qabdu amma mana sana keessa jirtanitti. Siif galee mindaa kee qofa bichaa miti amanamummaa qabaadhu. Amanamummaa qabaadha hojii keessan irratti. Naaf darbaa laata maalin ta'a laata jaalattee biyyaa baatee natti fakkaate. Horii bichaa jechuudha warreen akka kanaa. Garbi waan yaadaniif waan dubbatan nama wallaalchistu. Dhugaa kee jettee obboleettii koo galatoomee eebbifamee waaqessi haa eebbisu. Dhugaa dubbachuudhaaf namoota akkanaatitu waan hin taane ijoollee keenyarraa wanta akkanaa hojjetanii ijoollee keenyarratti rakkina guddaa kan geessu ijoollee akkanaa qoofte jechuudha. Mucayyoon kun akkuma argaa jirtanii viidiyoo ishee argeetiin jira. Baay'ee tokko fanaxxartee mi'aannoo mataa keessa rukuttee jechuudha. Quuftee akka taatu dhabdee bakka akkuma taatu dhabdee jechuudha. Maal hojjechuu baane malee nuti namuma fe'ee osuma aarreeyyuu hojjechuu baane malee waan san gochuufi miti. Akkas gochuufi miti. Si jammar nama guddaa mi maal jettee akkas gooti. Ay quufa gizee tokko ijoollee keenyaamu bakka baateeyyuu hin beektu bee luqqaatuun tun isheen luqqaatee biyya ormaa keessatti kan ijoollee keenya gaggalaafatu warnoota akkanaa kana jechuudha. Ijoollee akkanatti quuftetu manaa nutti xammamsiisaa jechuudha. Ofii isaaniitiin quufanii jechuudha. Dhuguma kaayyoo argan hagam dhaarre akkuma nu gizee ijoollee keenya sagalee ta'aa jirru kana gaafa nuti ijoollee keenya akkas godhan akkatti aarree nu gubatamsa isaanis akkasumatti gubatu jechuudha bara. Kanaaf warroota akkanaa kana ofii eeggannoo cimaa godha. Bakka hojjettan tokkotti yoo siin taanes ta'e mana qayyaradhu malee nama keessattuu nama guddaa. As erga eegisin jedhaniin dirqama keetti nama sana akka bakka abdee eeguun.
Inde jaarsa ta'e jaartii ta'e anka bakkabdee eeguun dirqama keetii. Dirqama sirraa qabamuudha. Daa'imas ta'e jaarsa ta'e jaartii ta'e erga eegidhani. Anuti mataa kiyya irra caalaa hojiirra amma daa'ima kana jechuudha. Irra caala akkasumaan jedhe waan ta'eef namtichi daa'ima kana irra naan jedhe. Hojiin yeroo nu jirru qofa hojjetta malee hin hojjetin daa'imeedha. Kanaaf yeroo daa'imti rafu nan rafa, yeroo daa'imti taa'u nan taa'a. Hirriba kiyyallee dhabee itti fullaasiseen taa'a. Maaliif ofan jijjiira jedhee tanan malee jaaladheetii miti kanan hirriba kiyya dhabee sa'aatii ishiif barbaadde yoo daa'imti kaate kanan faana ka'uuf jechuudha. Maaliif boru nama ta'ennaa boruuf jijjiirrinaa jedhee tanan daa'ima gandaa wajjiniin makaraa arga jechuudha. Hin beektan daa'ima guddisuu naganni ulfaatu. Kazaa maaliif seetanii isaanillee natti hin dubbatan. Sa'aatiin barbaade rafee sa'aatiin barbaade nan ka'a mucaa wajjin. Mucaan rafnaan nan rafa, mucaan teenya nan taa'a. Halkan taa'a bulaa akkasumatti wajjin taa'a. Sa'aatiin rafe yoo guyyaallee itti fullaatu waan ta'a. Hirriba kiyya dhabee. Sababa maaliitiif beektani? Of jijjiirra dhaqa. Gadi qabannee bullakaa. Boru nama yoo ta'an jette ofifattee achi jettee asoo jette araboonni sitti cammammi jette. Garuu dandeessee waa hunda obsitee dandeessee keessa darbuu qabda. Kanaafan keessa akkasittiin darbaa jiraan ofii kiyyaarrattuu nan beekaa jechuudha. Kanaaf mee maalidha? Osoo nama tokko ta'eeti amma daa'ima bakka isaatii hirribaan dabarsu hin rafa. Garuu akkasii miti. Bakka mana namaatti wanta gamdaa gad jettee bulta malee akkuma biyya keenyaa sanii miti jechuudha. Gaafa immoo ati gaarii taate araman hundeessitti gaarii ta'a. Gaafa ati badduu taate xiqqaqqisitti jetti. Xiqqaqqisitti jetti jechuudha. Kanaaf gaarii ta'uu qabna. Dura ofuma keenyaaf gaarii ta'uu qabna jechuudha. Nama maqaa balleessuurra gisee tokko jechuudha. Kanaaf kolkollee akka tanaatitu kun ijoollee keenyallee rakkina guddaa irraan gahaa jira jechuudha. Of qoxxobaa waan akkasiitirraa. Ijoollee haaraa dhuftan keessattuyyuu of eeggannoo guddaa godha. Daa'imni arabaa guddista taanaan wanta biraa hin hojjetin abadan. Hojjedhu yoo siin jette hin hojjetin. Itti gaafatamummaa tokko fudhadhaa. Tokko yoo siin jedhu immoo gaafa ishee sirraa qabdu hin hojjetta. Gaafa ishee sirraa hin qabne hin hojjettu. Maaliif daa'imti isaanii akka ro'eeta biyya keenyaa san walii gadi xalxaljetti waan taane qabdi waan taane ofitti galabbaxxii gaazii fa'a banti waan adda addaati. Kanaaf daa'ima san akkasuma jaartiillee warra guddisu akkas jaartiin dirqama jaartii isa eeguu qabdaati. Waan biraa hojjechuu hin qabdu. Maaliif jaartiin hin kuftii hin deemti shinti beetiin dhaqa jetti yookiin shinti beetiin barbaadetti akkati biraa deemtuun barbaaddu mataa kiyya naqa qabi jetti nafa kiyya naqa qabi jetti jaartiin nan beeka jaartiillee bira taa'ee jira jechuudha. Harkaan jaartitti harkaa ta'uti. Kanaaf waan jedhanii keessattuu daa'imaaf jaartii namni eeddan gizee isaa isinirraa fuudhan gizee isaan laalan qofa waan biraa hojjedhaa isin jedhani isaanitti kennaatu hojjedha. Anamma geroon hojjedhu isaanitti hin kenna bakka isaanitti yoo hin kafanallee miiccu eegaa kafanan miicca. Ani kafana miiccuu deemen jedha. Yoo nyaata hojjedhus nyaata hojjechaa jira mucaa laala. Bakka yoo mana qulqulleessus mana qulqulleessaara mucaa laala. Jedhee haadha biddeenaaf ittiin kenna. Ijoollee raayyuu haadha biddeenaatiif namticha ittiin kenna. Maaliif jettanii? Hin ulfaata kaa. Hin ulfaata. Maaliif irra caala daa'ima naan jedhe waan ta'eef yeroo jirru qofa hojjenne waan ta'eef ittiin dhimma hojiidhaaf hin dhiphadhu. Kana dhiphadhu daa'ima kanaafan dhiphadha malee maaliif isa irra naan jedha waan ta'eef irra daa'ima hojii miti irra caala daa'ima koo naan jedhe waan ta'eef dirqama kooti bakka inni jechuudha. Daa'ima kana hanka bakka bee qabuufin yeroo inni rafutti hojii rafi yeroo inni ka'utti hojiin ka'e bakka akkas jechuudha. Kanaaf akkasitti deema adaraa